kallattiitiin isaan maaf waan ta'eef waamicha kan goone nuti inda barra rakkoon qabu bulchaa godina Wallagga Bahaa tole dabarreer yeroo keenyatti gargaaramna waan ta'eef darbineerra nuti dhimma nageenyaa godina haa ta'e magaalaa haa ta'u garuu dhimma nageenyaa godina kallattiitiin jalqabarraa kaasee dhimmi kun isaan ilaallata waan ta'eef gabaasi garaagaraa isaanitti gabaafamaa waan ture waan ta'eef iyyannis isaan bira dhaqaa waan tureef wanta kana jalqabarraa kaasee beekuu danda'u jedhamee waan yaadamee fi kallattiitiin dhimmi kun isaan ilaallata. Kan bakka bu'ee dhufee jira dhimma nageenyaa godinaa bakka bu'ee dhufe asumatti itti yaaddanii waa deebisuun qaba. Waajirri keenyi qaawwa kanaan tuqamuu qabu jechoota hin taane itti mari'attanii bakka wal buustanii dhuftanii yoo ta'e bakka bu'aa dhimma nageenyaa godina Wallagga Bahaa yoo istaafii keessaa dhuftanii ta'e immoo isa kanan barbaannu nuti deebisuu dandeessu qofa yoo ta'e malee. Darbeen dhumarratti haasaa cufinsaa waltajjiirraatii abbaan gadaa daqiiqaa murtoofteef haasaa cufinsaa nu godhu yeroon jira waan ta'eef magaalaaf hin kennitan yaaduma uummataa kaasuuf nuti akka goonu yaadni keessan yaada keenya uummataati waan ta'eef nuti kan barbaanne dhimma nageenyaa godinaa fi itti gaafatamaa godinaa barbaanne. Kanaaf dhimmichi gaaffichi kallattiitiin isaan ilaallata waan ta'eef kanaaf amma haasaa cufinsaa abbaan gadaa waltajjiirraatii haasaa cufinsaa daqiiqaa murtoofteef nuuf kennu yaadni ka'eera waan ta'eef wantoota itti daballu wantoota irraa hir'isnu baay'een qabnu haasaa cufinsaa nu godhu dhumarratti immoo ibsa jennootu jira. Amma haasaa cufinsaa abbaa gadaa nu taasisanii ibsa jennootiin xumurraa kanaaf asumaan gara isaaniitti isin dabarsa yeroo keenyatti waan gargaaramnu. Kallattiidhaan gara abbaa gadaatti isin dabarsa haasaa nu cufu gabaabsanii. Ishi wanta guyyaarraa asitti walitti qabamnes irra deddeebi'uun nannu kallattii lafa rakkinni ga'eefis qaamaan warri dhufanis rakkina isaaniitii fi bal'ina isaanii waan isaan irra ga'e haala nama gaddisiisuu fi haala lammummaa eenyummaa ofii kan nama dhiisisudha. Garuu wanti isaan dubbatan kun hundi tokko tokko nama addana dhaabatanii boo'anii isin boossisanii nu boossisanii haasaan kuni kanneen warra addana dhaabate qofatu hin ta'in kanaan kumaatamaan kan lakkaa'aman isa yeroo ammaa kan akka isaan boo'aa jiran hubadhaa. Kan isaanii bichaa qabannee hin deebinaa hin dhiibnaa hin teenyaa yoo jettanii seenaan nu gaafata jechuudha. Muraa oolanii guuraa hin oolanidha Oromoon. Hayyoonni keenyas jaarsoliin keenyas qeerrooliin keenyas waan seenaa keessatti galmaa'ee jiruu fi waan lammii keenya lafa keenya qabeenya keenya jireenya keenya uummata keenya rakkinaa baasu gajjallaa ta'anii magarraatti dubbatanii isa kana immoo fiixaan baasuuf finiinsuuf fooyyessuuf wal fayyisuuf namoota buqqaanii gidiraa argan kana fayyisuudhaaf guyyaa har'aa kaanee sekendii ammaa addana jirru kaanee waan qabnuun beekuma keenyaan qabeenya keenyaan jireenya keenyaan ituu gargaaraa jirru qawwee deebisa kan jedhamu kana jala murree uummanni keenya kun ulee dhabanii meeshaa dhabanii rakkataa jiran kana bira qaamni mootummaan addana jirus ta'u kan maas miidiyaadhaan uummata kana jecha kana dhaga'us guyyaa har'aa kaasee atattamaan uummata keenya kana gidduu goree
diinaa fi uummata gidduu goree gara uummata keenyaa goree diina keenya rakkina kana keessaa akka inni nuu baasu abdii guddaa qabna. Kun immoo hin ta'u taanaan tokkoon uummata keenya qeerroonis qarreenis jaarsoliinis beektotnis kan Oromoodha kan jedhu guyyaa yeroo itti ilaallu miti dhaggeeffannee harka walitti rukunnee kan deemnu hin ta'in kan rakkina kanaaf lubbuu kana oolchu kan rakkina kanaaf furmaata kennu hatattamaan yeroo dhiyoo keessatti walgahii bareedaa akkasiitii fi kan honnee maraatu kan kana fakkaatu dhaamsa karaa abbootii gadaatii fi qeerroodhaanii jaarsolii biyyaatiin kan isin ga'u walitti dhaamsinee guyyaa gabaabaa kana keessatti furmaanni kun amma itti fufee hin jiru taanaan duubaan hordofaa waan jirtanii fi isa kana qaamni mootummaas nuu baree sekondii ammaa ka'ee furmaanni gaariin akka nuu kennu jedha. Ganamaa kaataniis immoo hirmannaa kanarratti gootanii waamicha keenya nu eegganii kanneen itti waamicha keenya immoo waraqaa waamicha keenya eeganii arganii immoo hafaniif immoo kan hin beeku. Fardi kunoo lafti kunoo inni jedhamu kanuma achi hiika gabraan qabu. Kanaafi isa dudubaatti hafee hin gootonni kana booddee wal goototu nafeera wal dhiibnee waliin fiiguu qofa nu hafe. Kanaafi adaraa lubbuun salphaa miti, lubbuun akka salphaatti ilaalamu isa kana warri dhageessanis haala jiruuni sagantaa keenya kana bareedaa kana akka itti dubbanne kana Waaqayyo immoo fiixaan nu baasu tokkummaan keenya ajabaatu tokkummaan keenya tokkummaa kanniisaa ta'u sagantaan keenya haala amma xumuruudhaan qofasituu hin ta'in wanta nuyi sadarkaadhaan kaawwanne jira. Isa kana immoo qaama mootummaa bira hatattamaan nu ga'ee tokko isaa irratti akka itti furmaanni nu kennuudhaan walgahii kana cufaa galatoomaa ulfaadha. Abbaa Gadaa waltajjii cufinsaa nu godhan galatoomaa jecha ibsa jennoo qeerroon magaalaa kanaa waan qabanii fi obsaan dhaggeeffadhaati. Hin bayinaa warri gara dudduubaarra jirtanii ergi jalqabnee xumurree baana. Kunoo amma sa'aatiin 6:27 waan ta'eef yerootti xumurru yeroo bareedaatti xumuraa jira waan ta'eef isaanis gaggabaabsaniitu ibsa jennoo kana nu dubbisu. Garuma isaaniitti isin dabarsaa obsaan dhaggeeffadhaatii sagantaa keenya ergisaan ibsa jennoo kana dubbisanii booddee in xumurraa hin ariifatinaa yeroo gaarii xumurre waan ta'eef nuuf haa dubbisan. Bagana gaanuftan jecha kana fakkaata kan du'e awwaallannee kan cabe wallaannannee kan jiru wajjin akkasitti argamuun keenya baay'ee na gammachiisa. Bagana gaanuftan jajjabee loltuu bilisummaa kukuffisaa idda garbummaa jedhamnee nuun jajjabeedha jirras qeerroodhas miti. Bagana gaanuftan isinii jira jecha ejjennoo Uummanni Oromoo ijaarsa impaayera Itoophiyaa duraatii kaasee hanga ammaatti shoora olaanaa akka taphate seenaan ragaadha. Ijaarsa biyyattii fi qolannaa koloneeffattootaa irratti ilmaansaa qaqallii wareegameera. Guddina diinagdee fi jijjiirama siyaasaa biyyattiifis gahee cimaa qaba. Faallaa kanaatiin sabaaf sablammoota biyyattii keessaa haga gadiitti ilaalamuun qooda diinagdee fi siyaasaa argachuu maluu dhabneerra. Sababa hangoo hin qabneefis lubbuu beektotaa qeerroowwanii fi maanguddoota hedduu dhabneerra. Dhumaatii hedduu booda humna nama nyaata wayyaanee laffisuun bu'aa qabsoo qeerroo Oromoo kanneen ta'an Dr. Abiyyiin aangootti fiduun danda'ameera. Ilmaan Oromoo taayitaa irratti haa dhufan malee salphinni guddaan nu qaqqabaa jira hedduu cimaadha. Kunis gola Oromiyaa arfaniin sababa Oromummaaf qofaa qe'ee fi qabeenya isaaniirraa buqqa'uun gorra'amuun
jiraatti ibiddaan gubachuun irbaata waraabessaa fi allaattii ta'uun duula sanyii daguugaa nurratti raawwachaa jirudha. Kunis Sumaaleerraa uummata Gujii, Boorana, Arsii fi Baalee irratti buqqa'iinsaa fi dhumaatiin ta'ee madaa yeroo dhiyooti. Daangaa Geediyoo fi Gujii irratti Oromoon Gujii buqqa'ee seenaa badaa isa lammaffaadha. Inni sadaffaaf suukanneessaan salphina Oromoo Maccaa Wallaggaa yookaan Sadan Wallaggaa, Wallagga Ba'aa, Wallagga Lixaa fi Qellem Wallaggaa saba Gumuzirraa isaan qaqqabaa jirudha. Bara qaroome keessa qaama dhiiraa muranii ittiin sirbuu qalanii morma qofaa gatuun dubartii tokko nama kudha tokko ol ta'anii gudeeduun waaroo salphinaa nu golge. Yoom kana qofaan daangee Oromoo Kamisee fi raayyaa lafa isaanii qirceeffachuuf jecha shira xaxuu qaamni of tuultota lamaan daguugaa sanyii irratti raawwachaa jiru. Weenniin gogaasaaf qurupheen foon ishee jecha ajjeefamti akkuma jedhamu nutis daangaa namaa darbinee qabeenya namaa saamnee osoo hin taane kanuma keenya irratti ajjeefamaa jirra. Dacheen Oromiyaanis dirree ilmaan guutii shiraa fi tapha siyaasaa irratti geggeessan taateetti. Yeroo kana mara taanuu mootummaan nuuf dubbatu hin qabnu hanga jennutti nu geessiseera. Yeroo sabni biroo xiqqoo miidhamu wayyaa afarsuun guyyaa tokko keessatti qaqqabuuf. Oromoof garuu gurri isaanii duudaa akka ta'e dhugaa addunyaa beekaadha. Kunis Oromoof osoo hin taane taayitaa isaanii qofaa tikfachuuf akka socho'an agarsiisaa jira. Iddoo jirtuu nuuf dirmadhu jenna saba taayitaaf jedhee hiyyeessa dhiiga isaaf hin dirmanneef lubbuu dhala Oromoo taayitaa bitachuuf carraaqaa jiru harka kee ol nuufaa ka'u jenna Waaqa Oromootiin. Haaluma kanaan qeerroo fi abbootiin gadaa magaalaa Naqamtee dhumaatiin saba keenya irriba waan dhorkeef furmaata barbaachaaf mareen kun akka taasifamu murteesseera. Maricha boodas ibsa ejjennoo akka qabxii 19 akka armaan gadiitti qopheeffanneera. Isaan keessaa tokko mootummaan federaalaa buqqa'uu fi ajjeefamuu Oromoo keessaa akka harka qabutti shakkina. Kanas humni waraanaa daangaa Benishaangul Gumuzii fi Oromiyaatti bobbaafamee Gumuz yeroo ilmaan Oromoo ajjeestu callisee ilaala. Yeroo gaafannu ajajni nuuf hin kennamne jedha. Kanaaf yoo seera kabachiisuuf dhaqan ta'e haa hojjetan. Kanaachi loogii hojjechuurraa iddoo sana haa gadhiisan. Yeroo sabni biraa xiqqoo miidhamu mootummaan federaalaa yookaan muummichi ministeeraa Dr. Abiy guyyaa tokko keessatti qaqqaba. Daawwannaan buqqaatota naannoo Buraayyuu fi hawaasa fakkeenya isiniif haa ta'u. Yeroo Oromoon dhumu garuu gonkumaa hin dirmatu. Kanaaf nuunis akkuma saba kaanii ija tokkoon haa ilaalamnu. Yookaan ija tokkoon ilaalamuuf dirqama qabna, dirqama Oromummaa. Hoomaa girrisaa mannaa tokkicha risaa wayyaa akkuma jedhamu Dr. Abiy tokkummaa fi walqixxummaa uummata Oromoo mirkaneessuuf daangaa Oromiyaa kan hin kabachiisne yoo ta'e mormiin qeerroo bilisummaa kan itti fufe ta'a. Yoo abbaa tuffatan saree jalatti dhaanu akkuma jedhamu sinii galeera. Yoo abbaa tuffatan saree jalatti dhaanu akkuma jedhamu dadhabinaa fi quuqama Oromoo dhabuu yookaan ODP kanneen qalbeeffatan OPDO mashee jedhamtu sana kanneen qalbeeffatan ilmaan Oromoo akka bosonuu gorra'uu jiraatti gogaa irraa baasuu ibiddaan gubuu itti fufanii jiru. Kanaaf yoo dhuguma Oromoof dhaabatan ta'e afaaniin nu sobuurra lammii keenya dhumaa jiruuf haa qaqqaban yookaan haa dirmatan.
irraa hiikameef harka qullaa garee hamma funyaaniitti hidhatanii ajjeefamaa jiru. Kanaaf lammii keenya du'arraa baraaruuf yoo barbaadan hidhachiisuun furmaata isaaniiti. Lakkoofsaan isinii deemaa jira. Poolisoota Oromiyaa hidhannoo gahaa dhorkachuun gumuzootaan akka ajjeefaman gochisiisuuf mootummaan naannoo Oromiyaa itti gaafatamuu qaba. Mootummaan naannoo Oromiyaa akkuma naannolee biroo hidhannoo ammayyaa qabaachuun liyyuu aayidii oomishatee saba isaaf akka dhaabbatu gaafanna. Mootummaan naannoo Oromiyaa woboo adamsuuf hiikkachiisuuf maraachuu dhiisee waliigaltee taasifame saba isaa dhumaa jiruuf akka dhaabbatuuf karaa haqaa saaquuf gaafanna woboodhaaf. Lolli yeroo ammaa dhumaatii Oromoof sababa ta'e dhuguma sabni Gumuzii fi Oromoo wal dhabanii miti. Lolli kun investeerootaa fi abbootii qabeenyaa saba Tigiree ta'an Oromiyaa lixaa fi Benishaangul keessa jiraatan duguuggaa sanyii Oromoo irratti raawwataa fi raawwachiisaa jiranidha. Kanaaf mootummaan jarreen kana qabee seeratti akka dhiyeessu gaafanna. Abbootiin taayitaa Benishaangul Gumuz qarshiin bitamanii fedhii waraabeeyyii guutuuf dargaggeessa kurfeessanii leenjisuuf hidhachiisuun Oromoo akka fixan bobbaasaniiru. Warri kana godhan taayitaarra fuufatanii seeraan nuuf agarsiifaman. Abbootiin taayitaa aanolee fi godina Wallagga Bahaa kanneen imaanaa uummataa dagatanii rakkinicha akka hin furamne boodatti harkifatan itti nuuf haa gaafataman. Abbootii qabeenyaa godina keenya keessatti duroomuun dhiiga ilmaan Oromoo dhuguu amaleeffatan atattamaan godina keenya gadaadhiisan. Daangaa Benishaangulii fi Oromiyaa irraa buqqa'aniif taasifamaa jiru guutummaa guutuutti iddoo barbaadamerra oolaa jira jechuun nu shakkisiisa. Kanaaf qaamni ilaallatu akka hordofu dhaamsa dabarsinaan jechuudha. Uummanni Oromoo naannoo Benishaangulii fi daangaa isheerraa buqqa'an yoo danda'ame olaantummaa seeraa mirkanaa'e iddoo isaaniitti akka deebi'an dadhabamnaan atattamaan iddoon qubannaa akka mijatuuf gaafanna. Lubbuu fi qabeenya isaanii badeef atattamaan mootummaan keenya kaffalee akka isaan dandamachiisu gaafanna. Sababii buqqa'iinsa barattoota barnoota isaanii addaan kutanii iddoo mijateef barnoota isaanii akka baratan warreen dhibamanis akka seeraan mootummaan yaalchisu gaafanna. Miidiyaalee fi namoonni dhuunfaa fedhii mataa isaaniif jedhanii summii jibbiinsaa Oromoo irratti facaasaa jiran kanneen akka isaatti Qaanaa, Waaltaa, EBS fi EBC kanneen jedhaman mootummaan akka nurraa dhaabsisu gaafanna. Namoonni Oromoo ta'anii investeerota nu fixaa jiruuf abukaattoo dhaabatan osoo hin miidhamin akka itti yaadan isinii dhaamna. Qaamoleen Oromummaan isaanitti dhaga'amee lammii keessan dhumaa jiru deeggaraa jirtan isin galateeffachaa kanneen biroos akka nuuf dirmattan waamicha lammummaa isiniif dhaamnaa. Qeerroo Wallagga Bahaa irratti dhaamsan isiniif qabu. Akkuma beekamu kallattii kamiin Oromiyaa Kililii keessatti naannoo Oromiyaatti namoonni hiriira ba'aa jiru waa'ee buqqa'insa kanaaf. Haadharraa dhalattanii mee haadha laalaa deessuun bakkeetti da'aa jirti. Bakkee onaa lafa onaa irratti da'aa jirti deessuun.
Abbaa lala haadha jechuun haadha barsiisaati, haadha mootummaa kanaati. Garuu bakkee irratti dirree irratti da'aa jirti. Dhalli dhalatu sun borii biyya tokko bushuu danda'a. Qeerroo bilisummaa Oromoon kanaaf bor akka hiriira baanu dhaamsan isiniif qaba. Bor sa'aatii 2 walakkaa kaanii hanga 3tti marfata irratti hiriira baanee buqqaa'uun nurraa dhaabbatu, harma muraan akka bara Minilik kun nurraa dhaabbatu jedha. Qaama muraan akka bara godina Wallagga ba'aa jala kallattii kamiin miidiyaan kam isinii bilbilatti gaafatamtuu dhimma dubartootaas kan taatan itti gaafatamas kan taatanii miidiyaan gaafa isinii bilbilu gargaaraa jirra jettu as nuufa ba'an warri akkamitti akka gargaaraa jirtanis haala isaa ilaaluu barbaanna. Inni lammataa dhaamsan qabu namoonni hundumtuu iddoo tokkotti argamnee bor akka hiriirru jedheera. Dhaamsa biraa kan hin qabu jajjabee warri deeggartan kallattii kamiin iyyuu abaa warri deeggartan bosonuu miti bosonuu muuziyeemii taa'u abbaan barbaade dhaqee achitti daawwatee deebi'uu hin danda'u. In gargaarra taanaan hidhannoodhaan gargaarra. Hiikkachuu wanti jedhamus hin jiru. Qeerroon keenya akkuma kaleessa dhagaa darbannee uleedhaan dhagaadhaan asiin keenya namni meeshaa qabu tokko illee hin jiru. Amma immoo isa meeshaa qabu akka jaldeessa muuziyeemii dhannee achitti daawwannee deebi'uu hin dandeenyu. Gargaaruu qabna, deeggaruu qabna waan isaan rakkataniif. Inni lammataa abbootiin qabeenyaan abbootiin keessa dhagaa abbootiin tas keessa jirtan kan hin qabnes kan qabdanis qoonqoo keenya irraa funnee uffannaa keenya irraa funnee meeshaa bitan bal'uu hiikkachiisu hin jiru. Lafti kana meeshaa bitan nun isiniin jedha. Meeshaa aadaallee haa ta'u mana keessaan nabinaa diina ofirraa deebisuu hin danda'amnu. Akka kanaan duraa hin goyomnu. Lama nun suufan jette jaartiin qullubbii nyaattee jedhama. Galatoomaa isiniin hin jedhu ganaa ammayyuu dirqama keessan ba'aa jirtu gatii ta'eef galanni isin hin barbaachisu nagaan oola.